Tokkoffaa obboleessi kenna abdeen nagaafate haadha manaa ta'e hawwii waliin erga wal fuutanii hangam geessanii yookiin hangam turtanidha. Maashaallah gaafii bareedaadha. Gaafiin erga wal fuunee waggaa tokko guutuuf guyyaa 14 qofa tunaafi. Janawaarii 15 inciini kenna janawaarii guyyaa tokko guyyaa narraa kuni akkasi itti aana. Hayyee gaafii taanuu kiyya akkas jedha. Jaalalti bultii dura tolti moo ergaa bultii jaaranii booda tolti jedha. Already an hawwitee dubbadha kan keessa jirutti jechuudha. Bultii ergaa jaaranii booda baay'ee bareedaadha. An hawwitee yeroo dubbadhu fakkeenyaaf amma yeroo bultii jaarattan nama isin yaaduu qabdu qobaa keessa miti nama lamaan jiraattu. Kanaafiyyuu nama tola bultii booda jechaadha baay'ee disna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bum 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 obboleeyyan biyya kan musliimaa kan kiristaanaa kan waaqeffataa kan sabaan oromoo taatanii akkasumas saba biraa taatanii chaanaala yuutuubii jalatti argamtan salaamanni kiyya kan onni irraa burqi isin biraa haa ga'u isiniin jecha har'aan tana sagantaanin qabadhee isin dhufe sagantaa keessummaa gaafiif deebii haadha manaaf abbaa manaa hawwii fi nasrii jaamanii hawwiin egaa dheenyuma dabare kana gama amantii musliimaa kan dhufteedha. Nasriinis nama social media gubbatti beekamuudha akkasuma shahaadaa nama qabsiisuun beekamanii isaan lamaanuu so kana gaafiif deebiin akkamitti gama jaalalaa dhufanii hawwiin akkamitti islaamoitti so jaalalti isaanii maal fakkaatti jaalalti bultii duramoo niqaa booda toltii waan jiru deebisaa isaanii irraa dhageenya hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afirraa keenya bum. Fuulli miidiyaalee hawaasaa yeroo akka namoota akka dhalchuun beekama. Tataatu xiyyaarnamu miidiyaan nuuf fide tokko isiniif keessumaa qabadhee dhoofe namni kun Abdii Shawuu jedhama. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota daawwattoota Abdii Shawuu. Guyyaa har'aa kana keessummaa kabajaa Abdii Shawuu taanee affeeramnee jirra. Jalqaba irratti Abdii Shawuu nu affeeruu keetiif galatoomii siin jechuu barbaadna. Lammaffaa irratti ammoo qajeelfama Abdii Shawuu irraa nu kenname. Jalqaba irratti innis assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duraan dursee yeroo teessan aarsaa gootanii sagantaa gaafii fi deebii Abdii Shawuu irratti argamuu keessaniif hedduu galatoomaa. Kabajamtuu haadha manaa Nasrii tan taate aadde Hawwii fi kabajamoo abbaa manaa hawwii kan tahee obbo Nasrii Aanolee gaafiif deebii tana seeraan akkanaaf deebistan abdiin qabaadha. Ni deebisnaa mi? Kabajaan disii deebisna. Inshallah. Siif deebisna obboleessa keenya qaalii. Itti aansuudhaan asumaan garma gaafiitti itti dabarru. Hayyee. Osoo gaafiitti hin tarin iccitii tokko isinitti himuu barbaada. Iccitiin sunis YouTube chaanaalii Abdii Shawuu jedhu subscribe godhaa. Kafaltii qaba. Isinii kafalama waan ta'eef jechaadha. Iccitiidha kun nama tokkotti illee ni mina. Gaafiin jalqaba ana gaafate. Dur warri faranjii kun ladies first jedhanii inni immoo laal dhiirri firstidha jedhee dhufe galatoomi gaafii jalqaba ana gaafatu keetiif. Gaafii tokkoffaa obboleessi kenna abdeen na gaafate. Haadha manaa ta'e hawwii waliin erga wal fuutanii hangam geessanii yookiin hangam turtanidha. Maashaallah gaafii bareedaadha. Gaafiin erga wal fuunee waggaa tokko guutuuf guyyaa 14 qofa tunaafi. Janawaarii 15 inciini kenna janawaarii guyyaa tokko guyyaa narraa kuni akkasi itti aana. Hayyee gaafii taanuu kiyya akkas jedha. Jaalalti bultii dura tolti moo ergaa bultii jaaranii booda tolti jedha. Already an hawwitee dubbadha kan keessa jirutti jechuudha. Bultii ergaa jaaranii booda baay'ee bareedaadha. An hawwitee yeroo dubbadhu fakkeenyaaf amma yeroo bultii jaarattan nama isin yaaduu qabdu qobaa keessa miti nama lamaan jiraattu. Kanaafiyyuu nama tola bultii booda jechaadha baay'ee disna jedha. Warri itti yaadan itti yaadaa isin jenna. Hayyee gaafii itti aantu yoo dabarra addaawwiin gaafii isii deebisteerti. Amala keessan keessaa maaltu wal isin fakkeessaa jedha. Amala kiyyaaf kaawwii keessaa wanti wal nu fakkeessu nu lamaanuu morka jaalanna. Batbaat isa jedhan san. Onnaa akkasi. Okay gaafii itti aanu kiyya. Gaafii itti aanu akkas jedha. Hawwi yeroo hedduu abbaa manaa kee maal jettee waamtaa jedha. Yeroo hedduu amma irraa miti dura irraa kaasee
afaan kiyya kanatti bare kan yaani hedduu jaalladhuudha. Fiqir kiyyaa jedhee waama. Afaan Oromoo firii afaan Oromoo. Inni nama hedduu beeka waan si ajaa'ibu. Kanaafuu uumaa gochuun. Ijoollee hedduulee ni afaan tuna bare jettee. Afaan tuna bare jalqabarraa kaasee jechuudha. Fiqir kiyyaa jedhee waamaani. Anammoo nama Nasriyyee naan jedhu jaaladha maachiif afaanuma keenyaan jechuudha. Hayyee gaafiin itti aanu ana ilaallatti Nasri fakkaate. Nasri maqaa kee qoosaa kan namni yoo ittiin si waame aartuu nuuf himi. Wallahi dhiifama abdee maqaa qoosaa hin qabu. Siin jedha maqaan kiyya Nasrimaa maqaa biraa ka qoosaa tokkollee tasa ta'ee hin jiru. Siin jedha maybe dur safara ijoolleen muraasni bichaa yeroo kubbaa taphannu jechaadha. Wannaaf rifeensi kiyya boora ture yeroo sanatti qaamii mana barumsaa yeroo baradhu yaadadha. Mana barumsa mujammaa jedhamutti ijoollee waliin barannu Torres naan jedhaa turte. Yeroo sanitti boora wayii waan tureef Fernando Torres fakkaadha. Isa malee maqaa qoosaa ka biraa hin qabu. Kanumaan bira dabarraa. Hayyee dhageessanii jirtanii gaafiin ittaanu kiyya. Hawwi jaarsa kee yeroo garaa laaffachuu feetu jecha jettuun shan nuuf himi. Osoo nuti agarru nutti agarsiisi jedha. Jecha shan tokkoffaarratti yeroo waa kadhachuu barbaadu. Kadhaadhumaa tokkoffaadha. Tokkoffaadha hedduu kadhadhaanii akkas jedhee waamnee siriyyee kiyyaa haadhiyyee tiyya minaamin akkas jedhee yaamaa jecha. Minaamin miti waashan. Hobbii Nasriyyee kiyyaa fiqir tiyyaa. Kiyya moo kiyya? Kiyyaa. Haadhiyyee kiyyaa. Hubbii kiyya akka jedhee waama yeroo hedduu jechaadha. Yaani kiyyaatti dabalee akkasittiin garaa ifadhaa jechuudha. Yeroo hedduu baay'ee kadhadhaa waan ta'eef. Hayyee gaafiin itti aanu na biraa. Nasri jaalalti ati hawwii jaalattu osooniif qaama qabaattee bineensa keessaa bineensa kan fakkaatti. Jaalalti mi akkam bineensaa waliif fakkeeffatu. Abdii hojii keenyaatu. Abdii mee akkam jaalala jaartii tiyyaa bineensaa wal bira sii fakkeessa biroo. Alaa kulli haalittu osoo jaalalti ani siidhaa qabu wantaa qabaatte akka risaatitti madaalamte akka bineensaati osoo ilaaluuti. Risaan samaayii keessa baay'ee kaffol jedhee bararaa koola bal'aa qaba. Humna jabaa qaba. Jaalalti yoo ol ka'ee mul'ate yoo atolee koola qabaatee samii irra barare yoo akka risaa sanitti ammoo jabina qabaate baay'ee bareeda. Jaalala isiif qabu arrisaadhaan walitti fakkeessa sinjaraa galatoom. Hayyee dhageessanii gaafiin itti aanu kiyyaa. Hawwii amala Nasrii irraa waa sadii maalirraa jaallatta? Akkasumas waa tokko maalirraa jibbitaa jedha. Waa sadii kan irraa jaalladhu keessaa tokko fakkeenyaaf yeroo hedduu bakka namni baay'een taa'ee jirutti yookaan Nasriitti waa himachuu waan barbaade namni hedduun taa'ee jiraachuu danda'a yookaan xiqqoo irra bakka fagoo jiraachuu danda'a. Waa wayii ijaan itti hima jechaadha. Horii dafee galaaf wanti sun ijaan itti hima waa wayii yoon barbaade waan sadafee na hubata jechaadha ija kiyyarraa ilaalee tokko kana. Lammii dammoo yeroo hedduu waa xiqqoo ni naara dafee naara jechaadha. Yeroo naaru kanatti dammoo naa dhiisa. Yaani dafee naara. Akka kana maalirraa jibbita kan jedhu dammoo Nasrii yeroo hedduu jechaadha. Sirrii goroggora. Fakkeenyaaf yeroo hedduu hin jiran miire sirrii goroggora waa mullee nan dhaga'u dafee nan dhaga'u. Abdii gadi baasee. Abdii rakkoo narraa qabdaa wayi rabbi sodaadhoo kaate waan hin taane keessa deemtee nama mataa dhukkubsitu. Innaa dhugaan jirtu kana jechaadha. Kana irraa jibba yeroo baay'ee already garuu akka duraa miti al ta'u tokko sirra taallee hin deema. Musixxee silkii ilaala. Dura akkas ture amma xiqqoo waan biyyaa ilaalla. Amma xiqqoo irraa sirrata malee yeroo hedduu silkii ilaala jechaadha akka kana. Ayyee galatoo. Gaafiin itti aanu waa sadii jiruu ta'e keessatti dhabuu hin feene. Waa sadii immoo jiruu ta'e keessatti si mudatee fi nama sadii kaatu osoo arge jettee hawwitu. Jedhaa walitti irratti hidhee gaafii kana gaafate waa sadii jiruu ta'e keessatti dhabuu hin feene. Kajedhu jalqaba irratti waan kamiyyuu dura amantii islaamummaa dhabuu hin fedhu. Isa lammataa maatii kiyyaa fi haadha manaa kiyya dabatee osoo danda'ame dhabuu hin fedhu. Garuu qadara rabbii ta'ee namni du'aan gargar bahuu danda'a. Kamiyyuu yoo kana butaate ammoo alhamdulillah amantiin tiyya obsuu na barsiisti. Rabbuma kiyya irratti sabaruudha. Oma rabbi fedhetu ta'a waan ta'eef.
أما اللي وانت سدفع مو كدبون فين أورمو ماكي يلي سبكي يلي osoo lubbuun ilma Oromoo takkallee karaa malee dhabamuu baattee osoo du'uu baattee namni kamiyyuu saba kiyya keessa osoo ka du'uuti guyyaan isaa ga'ee qofa siree isaarra osoo ciisee durii waan jedhu sadiin kana dhabuun fedhu maatii kiyya amantii kiyya saba kiyya. Inshi ammallee deebi'ee waa sadii dhabuun feene keessa ammallee deebi'ee jireenya kee keessatti waa sadii kan si mudate jedha. Jiruutee keessatti dhabuu hin feene immoo jiruutee keessatti si mudatee fi nama sadii. Jiruutiyya keessatti wanti na mudate homaa baay'ee jiru dhabuu hin feene waa immoo jiruutee keessatti si mudatee fi sadii kan ati osoo argee jettee hawwi. Wanti jiruu kiyya keessatti na mudate homaa wanti guddaan wanti na gaddisiisaa yookiin ammoo wanti qalbii na cabsaa wanti baay'een ani hin daganne guddaan hin jiru. Sansanumaan dabarraa garuu namni sadii osoo arge jedhee ka hawwu jechaadha laal. Nama sadii ka osoo arge jettee hawwitu osoo naa danda'ame nabiyyi rabbii kabajamaa osoo toltee sallallahu alaihi wasallam ijaan argee natti tola. Itti aansuudhaan ustaaza keenya jaalatamaa fi kabajamaa ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa osoo ijaan argee natti tola. Isa sadaffaa ammoo jaalatamaa fi kabajamaa kan ta'e obbo Jawaar Muhammad carraa ta'e hanga ammaatti carraa ijaan arguu hin arganne waan ta'eef guyyaa tokko inni illee lubbuun jiraatee ani illee lubbuun jiraadhee akka argu abdii qaba jara kanneen sadiin rasuula rabbii inshaallah jannata keessa rabbiin akka wanna agarsiisu ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatii fi Jawaar Muhammad ammoo jiruudhuma irratti akka argu abdii qaba namoota kanneen sadiin bi'iznillaahi akka argu abdii kooti jedha namoota sadii. Turte? Yes. Ayyi gaaffii itti aanuu kiyya. Hawwi dandeettii ati qabdu keessaa sadii nuuf himi sooshaal miidiyaa irra hin baasin jedha. Dandeettii ani qabu yeroo hedduu waan of jaallu jechuudha. Fakkeenyaaf nama an jaallu nama an kabaju nama guddaa yookiin utuu nama wajjin jiruuf yookiin namni natu nama jiruuf namni naas qayyame yookiin waan fakkataa yookiin waan wayiin jira namni yoo waan namas qayyame yookaan waan namni sun waa wayii godhee jechaadha. Waan hedduu godhee jechaadha. Waan hedduu namaaf ta'uu danda'a wanti sun jechaadha. Yoon aaru sana nama sana biratti aarii koo hin mul'isu jechaadha. Oona gamaarillee gadi hin ciniinadha nama sana biratti. Yeroo hedduu aariin aaru nasrii biratti malee yoo isatti aarillee yoo namatti aarirree isa biratti dhufee haasee waan sana isatti bira sana biratti aara malee jechaadha. Oorri inni biraan irraa hin beeku jechaadha. Kana ittaanii dammoo waan ofitti jaalladhu waan hin beeku. Akkamii waan ofitti jaalladhu? Waan firaa jaalladhu waan biraa dandeettii kiyya. Amala keerraa. Ana tu beekare. Amala kiyyarraa inni guddaan jechaadha. Yeroo hedduu wanti hin jaalladhu. Yaa uffaarsiisiin jedhe bara uffaarsi. Eekaa uffaarsuudha qaama. Ticabsita. Amala kiyyarraa yeroo hedduu wanti hin jaallu jechaadha. Baakamittiyuu yeroo kamiyyuu jechaadha. Maatii kiyya fakkeenyaaf amma hin jira. Namni yoo waa wayyaa namni yoo waa wayii godhu yeroo hedduu maatii koon hin faarsa nama biratti. Maaliif maatii koo waa hedduu jaalluuf hedduu kabaju jechaadha. Afaan hin badan yeroo hedduu. Kanaafiyyuu amala kiyyarraa kan hin jaalladhu jechaadha. Yeroo hedduu irra deebi'e. Gaaffii xixiqqee. Kan bakka xumuree jira masrishaa. Ayyee. Ishi gaaffiin itti aanu. Osoo waa sadii kana keessaa tokko tahii jedhamtee kam taataa jedha. Waa sadii kana keessaa tokko tahii osoo jedhamtee kam taatedha. Waa sadii kana keessaa tokko weellisaa ta'uu, sheeka ta'uu, shubbisaa ta'uu. Gaaffiin qabu. Wallaahi osoo sheeka jabaa wayii afaan Ingiliffaatiin, afaan Arabiffaatiin, afaan Oromiffaatiin, afaan Amaariffaatiin, afaan hundaan aalima guddaa da'awaa godhu wayii osoo ta'ee jiraadhee baay'ee natti tola. Qura'aan akka baradhuuf dhugaa dubbatuudhaaf abbaan kan koo yaalii guddaa godhaniiran. Yeroo sanitti naaf hin galle malee akka kitaaba qara'uuf dabalataan maatiin kennallee akaakayyoonni kiyya abbeeronni kiyya hundi isaanii imaama masgidaati. Already maatii abbeerota kiyya keessa yoo xiqqaate gara nama 7 hanga yeroo ammaa kanatti iyyuu warroota jiru duniyaa kana osoo hin taane warrootuma waanuma diin islaam kana babal'isuu irratti hojjetanidha. Parsentiin caalaan jecha hanga ammaatitu imaama masgidaati. Kanaaf
yeroo xiqqaatiif faazariin illee quraana kanarratti akka qara'u madrasaalee nagalchanii kitaaballee naqaraasanii alhamdulillah waan amantii kiyyattiin beeku garuu qara'eera ammoo dandeettii uumamaan qabu kanallee haguma amma sooshaal miidiyaa irra dubbadhu kanaan osoo diin al-islaamillee bira qabaadhee kitaaba guddaa wayii baradhee aalima wayii ta'ee jiraadhee baay'ee natti tolaa ture na qocca'a itti gaabba quraana kitaaba qara'uu dhabuu kiyyaaf itti gaabba haa ta'u malee hawwiin kiyya yoomiyyuu aalima guddaa aalima akka dur wanta barumsa kitaaba bichaa qara'aniituma biyya keessa ta'anii qaran osoo hin taane ka afaan hundaan sooshaal miidiyaa amma jiru kanallee fayyadamee waa hedduu barsiisu osoo ta'ee jiraadhe fedhii koo ture alhamdulillah garuu akkas kanaafuu aalima filadha. Hayyee gaaffii itti aanu kiyya hawwi hanga ammaa quraana hangam qaraatee jedha juusa tokko fedhee jira jechaadha amma saayintaan yeroo hunduma isaatiin juusa tokko keessa jira jedhama. Keessa raawwatudha juusa tokko keessa jira jedhama. Gaafa rabbi jedhe inshallah juusa lamatti tarkaanfatta achirraallee itti qaxxalaa deema jechuudha inshallah. Biyya ormaa keessa waan ta'eef quraanni illee immoo haaraa yoo ta'an adeemsaan itti barataa deemanii akkas. Ishi ana mudannoo hedduu isin mudatte ishi mudannoo badduun isin mudatte mudannoo tamtu jalqabarraa hanga wal fuudhaniitti. Mudannoo jedhee ka ayyaadu mudannoo badduudhaan ta'uu baatu waan takkitti isin beekuu qabdan inna ba'ada usri yusra jedhama gaafii dubbifatta dhaggeeffatta. Haya. Inna ba'ada usri yusra jedhanii beektaa rakkoo kamuu booda bal'inatu jira jedhaan. Nama jechuun nama qormaatame qormaata dabreedha. An mudannoodha jedhee ka yaadu yookiin ammoo anaaf wanti hamaadha yoo ka jedhamu ka yaadu nama kiyya jettuun yoo wanti hamaa wayii sirra ga'edha. Fakkeenyaaf saba kamirraayyuu nama kamirraayyuu yoo rakkoo wayii illee narra gahe arrabsoo wayii illee narra gahe wama fedhayyuu hanga wareegama lubbuutii yoo narra gahe nama ormaa jedhu wayii nama oromoon ta'an nama oromooyyuu ta'ee sabboonummaa hin qabne nama tokkummaa oromootitti hin amanne nama oromummaa dura paartii siyaasaa ofii deeggaratu dursu yoo irraa yoo rakkoon kamuu na mudate an homaa natti fakkaatu. Ormi ormummaa waan ta'eef jecha garuu nama ani sabboonaadha jedhu nama alaabaa oromoo tana jala waliin itti amantu nama waliin jiraattu nama waliin qabsoo namnummaan akkanaa kun garagalee yoo duula sirratti godhu yoo arrabsoon taane sirra geggeessu yoo osoma waliin nyaatu garagalees nyaatammoo annatti hin tolu waan akkasiisan hin jaaladhu. Maaliif? Waraabessi illee ka ormaa osoo ka biyya biraa osoo si nyaate sitti tole malee waraabessi biyya keetii osoo nyaate sitti hin tolu. Namni illee kiyya ka jettu wayii yoo sitti garagaleetuma ajandaa si godhatu natti hin tolu. Kanaaf mudannoon an jibbuu fi mudannoon an na mudate jedhu deddeebitee namuma kiyya jettuun sooshaal miidiyaa kanarra yoo ajandaa taatu argita. Kanaaf isaanaaf mudannoo jibbullee ammooyyuu. Ormi yeroo dhibballee ajandaa si haa godhatu homaa miti waan ta'eef jechuudha. Xumurtee gaaffii dhumaati. Akkas jedha hawwii salaata shanan keessaa salaata kam hundarra jaallattaa jedha. Salaata shanan iyyuu nan jaalladha. Tokkoffaa garuu zuurii natti tola sa'aatiin isaa waan ta'eedhaaf. Sa'aatiidhaan salaata. Haati choolee isaa galchita. Choolee isaa kun. Enerjii guutee. Salaata shanan garuu hedduu jaalladha. Akka kanaa jechaadha. Ani nan gaafattu salaata fajrii jaalladha. Wayyoo utuu hunduu salaama osoo waan dirribi kun akkas ganna godhu wallaahi. Ani amma salaata fajrii wanti jaalladhuuf raka'aa lamaa yeroo gabbuuteef yeroo lukaatee illee argitu daddaftee fixa. Humna akkasii meeshi gaafiin kiyya geettirti na fakkaatee ilmoo hanga meeqaa osoo rabbiin isiniif kennee feetanii ilmoo teessan eenyutti akka baatu feetaati. Obboleessa kiyya ilmoo dubartii 3 dhiira 3 ijoollee laabii kiyya xabba godhee dafqa kiyyaan argatu barbaada akka rabbiin naa kennu barbaada ijoollee 6 intala 3 dhiira 3 fe'a. Yoo rabbiin sanii olillee naa kenne waa ana nyaatti obboleessa riskii ofii nyaattee guddatte homaa miti. Kun fedhii kiyya malee ammoo rabbi jedhee. Fedhii kiyya yoo na gaafatte garuu
ijoollee jaha dhiira sadii shamara sadii osoo argadhe natti tola. Eenyuun osoo fakkaatte osoo jette maal waa dubartiin ofirraa daa'ima argatti abbaa irree faajee qabu. Nallee fakkaachuu qabani gaa. Haa fakkaattu intalti takka dhiirri takka hawwii haa fakkaattu. Dhiirri lamaaf intalti lamaa garuu anuma jecha. Funyaanillee kiyya turre qajeela. Gurrillee kiyya turre onnaa jedha. Ana oo fakkaattee. Haa ta'ush. Akkas osoo fakkaattee barbaada. Itti nuyi waan nu gaafattee sirrii. Baay'ee itti fufkaa gaafii. Fixee kan kee. Laara ta'u. Eeruu taaltee jira dhiis. Wallahi na taali. Saa? Mee. Kunuu gaafii dhuma. Hawwi sadaa shan keessaa sadaa kan munda jiraate. Baay'ee gaafii kiyya tafe jecha. Ishi Nasrii yeroo hedduu bultii namaa maaltu diigame? Dhaamsi ati warra bultii qabaniif dhaamtu hoo maalinni? Wallaahi wanti bultii namaa diiga jedhee ani yaaduuf dhaamu bultii keessatti duniyaa waliin nama jiraachisu qabeenya qabaatteef illee miti beekumsa illee qabaatteef miti maalliyee qabaatte bultii halaalaa keessatti wanti waliin nama jiraachisu sabriidha. Obsa qabaatu waliif dabarfatu garaa bal'atu dubartii waa sadii hin horatan jettee Oromoo yoo mammaaktu yoo dogongore naa sirreessitan. Amalli isii 30 jedhan 30 keessaa 10 ni obsan jedhan 10 ni dhoksan jedhan 10 ni gorsan jedhan manaa gadi hin baatu achumatti awwaaltacha dubbisan. Kanaaf waan kana wanti bultii ijaaru guddaan isiniin jedha. Malee gaafii tokkotu na hafe natti fakkaata. Nasrii osoo guyyaa tokkoof bulchaa Baalee Roobee si godhanii dura maal gootame? Ani waa ijoollee Baalee wayii ta'ee na gaafattaa Baalee Roobee ka Arsii nan gaafattu Arsii biyya kiyya gada basaasaa osoo taate katamaa teessan san akkam goota osoo naan jette rakkoo magaalaa san keessaa waan beekuuf yoo tasuma ta'ee kantiibaan magaalaa sanillee na dhagayeef akkamitti akka rakkoo magaalaa sanii akka furuu danda'u silaa yaada kiyya yookiin hawwii kiyya osoo humna qabaadhee magaalaa saniif waan godhu qosaarsiin jedhee Baaleellee kiyya Arsiillee kiyya Shawaallee Gujiillee kutaan Oromiyaa 11 kiyya osoo magaalaa Baalee kantiibaa isii ta'e wanti an godhu Baalee addunyaa kanarraa yookiin ammoo Roobee jedhu fakkaate gaafiin isaa osoo guyyaa tokko bulchaa Baalee Roobee taatee akkasuma Baalee jechuun biyya goototaati tokkoffaa seenaa hedduu qabdi hayyoota seenaa achi keessa hojjetaniif siidaalee isaanii barbaachisu ijaaruu ijoon garuu godinni Baalee hanga guyyaa har'aa kanatti rakkoo daandii rakkoo elektirikii rakkoo bishaanii rakkoo garaagaraa qaba. Maaliif keessa deemee beeka waan ta'eef hanga guyyaa har'aa kanatti magaaloleen gurguddoon akka Itoophiyaatittuu ikoonomiidhaan beekaman biyya san sochoosan hawaasni qotee naannoo sana sooru hanga har'aatitti daandii gahaa hin qaban. Jalqaba irratti godina Baalee keessatti daandii babal'isaa fi Baaleen hawwata turizimii isiin uumamaan qabdi kanuma waan tokko tokko teknooloojiidhaan babbareechitee fi akka addunyaan tun daawwattu godhaa ture. Kanuma gaafii nu gaafattan xumurree jirraa kabajamoo fi jaalatamoo obbo Abdii Shaw. Itti aansuun ammoo ammallee akkuma jalqaba irratti erga gaafii xumurtanii kana erga gaafii xumurreen booda kan dubbifamu abbaa manaa fi haadha manaa umrii dheertuu isin haa godhu nama aamin jedhe isa du'aa nu godhan wallahi barruun kun abdeeti abbaa manaa fi haadha manaa umrii dheertuu rabbiin isin haa godhu aamin nama biraatiifis fakkeenya warra ta'u rabbiin isin haa godhu aamin. Hedduu isin jaaladha obboleessa keessan Abdii Shawurraa galatoomaa jedha. Nullee hedduu si jaalanna asumaan iccitii reefuu isin himisan hin dagatina. Subscribe gochuun wal jajjabeessu. Yaada qabdan immoo isumaaf illee yoo qabaattan yaada isumaaf komentii godhaa fi laayik godhaa fi jajjabeessaa Oromoo wal. Sana qofaa miti namoonni gama miidiyaa isaatiin illee affeeramuu barbaadan yoo jiraate yaada keessan itti kennadha haloo jedhaanii yaa komentii jala barreessaa fi seenaa jireenya keessanii keessa wanti irraa baratan yoo jiraate wanti ammoo iyyuu gaariidhaa hin fayyadaan miidiyaatti nu dhiyaatuu qaba wanti jettan yoo jiraate dubbadhaa dubbisaanii Oromoon miidiyaa kanarratti shoora